रेडियो Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa. Reediyoon Warra Wangeelaa har'as immoo sagantaa ishee guyyaa har'aa qabatte kunoo dhiyaatteetti bakka garagaraa teessanii sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u attam jirtu jechuudhaan nagaa koon isinii dhiyeessa qopheessaa raadiyoo Warra Wangeelaa an Robsan Makooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbanoota 8 darbaniif walitti aansinee isinii dhiyeessaa kan turre sagantaa maatiif gaa'ela irratti xiyyeeffatee mata-duree jireenya maatii Kristaanaaf gaa'elaa jedhuun lubaa Tamasgen Dhaabsaatiin nu dhiyaataa ture guyyaa har'aa golobna. Inni guyyaa har'aa kutaa 8ffaa ta'uu isaati. Baay'een keessan sagantaa walitti aanee dhiyaataa ture kanaan dhiyaachaa jiru kanaan baay'ee akka gammaddan baay'ee akka eebbifamtaniif barumsa guddaas akka irraa argattan karaa garagaraa nu ibsaa jirtu. Egaa atu dubbannu lubii Tamasgen macaafa jireenya maatii Kristaanaaf gaa'ela jedhu barreen gaddaa barreessanii maxxansiisaniiru. Macaafa kana karaa isin itti argachuu dandeessan fuula Facebookii keenya irratti isinii keenya karaa sanaa eessaa argachuu dandeessu attamitti bitachuu dandeessu warri biyya alaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis karaa isin itti argachuu dandeessan luba Tamasgenii wajjin dubbannee fuula Facebookii keenya irra isinii keenya. Egaa barumsa kutaa 8ffaaf isa xumuraa faarfannaa kana booda isinii dhiyeessinaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan ammas irra deebi'een isin affeera. Uumaa keessa taa'anii gargaarsaaf gara keetti yennaa iyya isaaniif deebilaattee inaafaan teessoo keerraa kaatee reekee jabaan waaqa Israa'eliin furtee kakuu isaanii galtee xumuraan ni laattee. Ija keenya kaasnee harjaa nyaannaa harjaa kannaa tasgabbiin qabnu haa baraaramnu sinaa baraaramnu haa baraaramnu sinaa baraaramnu. Kakuun lafarraa harkifame garaanu dhukkubsee gidiiraan nurratti wal furee humna keenya harcaasee furmaata goonee jireenya keenyaaf godaanu haa baraaramnu sinaa baraaramnu haa baraaramnu.
sinaa baraaramnu. Waaqayyotti kan jaallatamtan obboloota koo nagaan gooftaa Yesuus niif haa ta'u. Har'as irra deebi'een kutaa 8ffaa golobaa har'a jedhee yaada. Barumsa maatii jireenya maatii Kiristaanotaa maal akka isaan fakkaatan amma yoo wanaa barachaa turre keessumaa isa torbee darbeen immoo si yaadachiisee tan torbaffaa irratti dubbadhe si yaadachiiseen isa kanatti darbaa. As keessatti wal amanuun akka jiraatu walii obsuun akka jiraatu furmaatota warra ta'an dubbataa turre walii obsuun wal danda'uun wal dhaggeeffachuun kun kana kan fakkaatan bultii keessatti baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e keenya darbineerra. Meerra immoo kutaa kana isa kanatti darbuu koo dura iddoo tokko nuti dubbisa Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hanga 9 jiru nuti dubbisa. Amma garuu isin dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa wal balleessuu hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbii nama eellaasisu afaan keessan keessaa hin bahin. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniittu jedha. Amma garuu kana booda egaa kana dhageenye booda jechuu isaati egaa dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa wal balleessuu hundumaa ofirraa fageessaa jedha. Kana torban darban kana keessa baay'ee waa'ee kanaa dubbataa turre wanta ta'e warra akkasii kan ofirraa fageessaa. Yoo kana ofirraa fageessitu ta'e manni keessan ifaa isa tabbarra jiru ta'e hafaa. Jireenyi keessan guddatee hafaa. Barri keessan Waaqayyoon duratti bareedaa hafaa. Isin eebba keessan eebba yaa'een dhumne nyaataa haftuu. Eebbii isiniif dhangala'uu hin dhaabatu jedha. Gooftaaf galannaa ta'u. Har'a garuu wanta inni barbaadu rakkoon inni guddaan bultii keessatti dhiifama walii gochuu dadhabuudha. Kanaaf waa'ee dhiifamaa irratti ammas irra deebi'ee yeroo darbee dubbadheera ammas deebi'een dubbadha. Dhiifama walii gochuun bu'aa inni qabu xinnoo isheen gabaabsee dubbadha. Kanaaf ammas irratti dheekkamsa, aarii kana hundumaa ofirraa fageessaa jedha. Kun immoo dubbii nama leellaasisuudha. Afaan keessan keessaa kun illee hin bahin. Soba wallee walitti hin dubbatinaa isinii saba Waaqayyooti. Namummaa moofaa ta'e hundumaa of keessaa baasaa. Hojii isaa hundumaa of keessaa baasaa jedhee Phaawulosii waldaa warra Qolaasaayisiif barreesseera. Har'a dubbiin kun immoo anaaf isiniif barreeffameera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhiifamni du'a nama oolcha. Dhiifamni irra deebi'aa du'a nama oolcha. Dhiifamni dubbii salphisa. Dubbii salphisa. Dhiifamni madaa hin bal'isu. Hin fayyisa malee. Atis ta'e isheen gad of deebisanii dhiifama wal gaafachuun baay'isa. Dhiifamni jechuun gadaantummaa miti. Dhiifama gaafachuun gadaantummaa miti. Dhiifama kennuun olaantummaa miti. Waan nama dhibu dhiifama wal gaafachuun ogummaa hundumaarra caaludha. Garaa walitti akka hin jabaanne an keessumaa nan beeka. Dubartoonni garaan jabaatan yoo dhiifama isaan gaafatanii garaan jabaatan. Garaan jabaatan. Dhiifamni qulfii waan hundumaa isa cuunfee fixeera yoo dhiifama wal gaafatan. Dhiifama naaf godhaa. Dhiifama naaf godhi obboleessa koo. Dhiifama naaf godhi obboleettii koo yoo jedhame garaan lachan isaanii hundumtuu banamaa ta'a. Isaan dura wanti jiru hundumtuu hin banamaaf. Bultii isaanii keessatti illee maatii isaaniitiif illee ijoo ta'u. Ijoollee isaaniitiif illee Waaqayyoon kadhatu jechuudha. Har'as warri bultii kana keessa akka jiraattan dhiifama walii gochuu warri dadhabdanii jirtanii waggaa dheeraa walii wajjin bultii kana qabdanii mana walii wajjin ijaartanii ijoollee walii wajjin hortanii qabeenya walii wajjin qabaattanii deebitanii waama xiqqoodhuma isheetiin garaa gara baatanii wajjirtan dhiifama walii gochuu warri dadhabdan kun
isinittan hima. Waaqayyo akkuma natti dubbatutti isinitti dubbadha. Namni dhiifama namaaf hin goone dhiifama hin qabudha sagaleen Waaqayyo. Dhiifama hin argatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra taa'eeti yeroo isaan itti tufan, yeroo isaan waraanan, yeroo isaan hadhooftuu mataa isaatti diban hin beekanii abbaa dhiisiif jedha. Yeroo isaan muka fannoo baachisan, yeroo isaan garafan hin beekaniidha. Hin beekaniidha. Dhiisiif jedhee kadhata. Garuu dhiifama gochuun bayeessa. Obboleessa koo, obboleettii koo dhiifama walii godhaa. Mana waa walii wajjiniin jireenya gaarii keessa turtan deebitanii maaliif akka diilallaa inni itti deebitan? Kan biraan isin fuutan, kan biraatti yoo heerumtan illee isiniif hin ta'u. Waan bareedaan ta'u fokkisaadha. Hin bareedu. Buddeen kanaan dura nyaatanii, buddeen nama lammata haaraa nyaatanii, buddeena nama quubsu hin ta'u. Jireenyi isaallee badaan bareedu. Kan walii wajjin wal argan, kan walii wajjin jiraatan sanatu bu'aa qaba. Kanaafi warri garaa wal dhabdanii jirtan har'a dhukkubii kan ta'ee biyya lafaa keessatti dhukkubii guddaan dhiifama walii gochuu dadhabu. Eenyuun caalee, eenyuun gadi ta'ee isa jedhamudha. Isa akkasii kana of tuulummaa kana Waaqayyo laphee keenya keessaa hacabsu, kana laphee keessan keessaa hacabsu kana Waaqayyoon isinii kadhadha. Kanaaf dhiifama walii gochuun bu'aa qaba. Dhiifamni deebi'ee mana keessan ijaara. Ijoollee keessaniif illee Waaqayyoon hin kadhattu. Warra guddistan, warra wajjiniin jirtan isaan illee ni ilaaltu, itti gammaddu. Bultii keessan jaallattu deebitanii. Uffee jettu malee bultii keessaniin uffee jettu. Mana keessanitti deebitanii qabbaneeffattu. Waliif gochuu jaallattu. Ammas waliif gochuu jaalladhaa. Ijoollee keessaniif argisiisaa. Ijoolleen kana isinirraa baru. Yeroo hundaa ani sirrii mitii ofiin jechuu wayya malee an sirriidhaa namni jedhu yeroo hundaan balleessa. Maalan balleessa laata har'a? Maalan hojjedhe laata? Yoo jedhee of ilaalee ba'eessa. Namni yeroo hundaa an sirriidha jedhu sirrii miti. Dhibba keessaa tokko sirrii ta'a malee baay'een isaa sirrii miti. Sammuun keenya, yaadi keenya, hojiin keenya sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf akka sirrii hin taanetti of ilaalle irraa barachuuf of qopheessuun ba'eessa. Akka irraa baratan, akka irraa beekan, akka irraa hubatan wal afeeruun ba'eessa. Ani karaa hundumaa sirriidhaa yoo hin jedhama ta'e wanti sirrii ture hundumtuu badeera. Wanti sirrii ta'e jennee ilaalu tokko hin jiru. Lafatti qajeelu hin qabu. Wanti sirrii ta'e deebi'ee isuma badeedha jechuudha. Wanti sirrii hin taane garuu hin qajeela waan isin dhibu. Wanti sirrii hin taane hin sirrata deebi'ee. Wanti sirrii ta'e garuu lafatti qajeeluu hin qabu. Sirriidha wanta jedhanii waameef. Kanaafi wanti sirraa'u jiraachuun ba'eessa jireenya ofii keessatti. Wanti jal'ate deebi'ee sirrachuun ba'eessa. Jal'aansaa jiraatee qajeeluun ba'eessa. Yookas sirratee iddootti gala. Waaqayyos akkasitti gammada. Isa ofuma isaatii an sirriidha jedhee of qajeeshee stireetii dhaabatee deemu miti Waaqayyo kan inni barbaadu. Sagadi jedhee iddoo qaawwasaa of argee iddoo hir'ina isaa ilaalee fuula isaatti dhiyaatu barbaada Waaqayyo. Kanaafuu waan dubbannu keessatti dubbiin isa kan biraa isa isa madeessu isa madeessuu danda'a laata, ishee madeessuu danda'a laata jennee afuuffataa haasa'uun ba'eessa jechootuma keessallee. Jechi nu afaan keenyaa baafnu kan biraa miidhuu danda'a yoo ta'e irratti of eeggachuun ba'eessa. Yookiis isee miidha yoo ta'e irraa eeggachuun ba'eessa. An sirriidhaa laataa jedhanii of gaafachuun carraa guddaa kennuu danda'a yaada. Har'a egaa obboloota koo hunda keessan wanta gaafadhu Waaqayyo bultii dhaabeera. Bultiin eebba Waaqayyo biraa fudhanneedha. Akka itti jiraannu, akka ittiin mana keenya qabnu, akka ittiin horru, akka ittiin darbinee waldaa keenya ijaarru, waldaa keenya hojjennu, saba keenya ijaarru, saba keenyaaf hojjennu, biyya keenyaaf taanu, biyya keenyaaf hojjennu Waaqayyo bultii gaa'ila faamilii yookiis immoo
maatiirra kaa'ee jira. Maatiin kun yoo diigame egaa waldaan kiristaanaas hin diigama. Maatiin yoo wal dhabee waldaan kiristaanaas wal dhabde jechuudha. Akkasuma walii gattaate jechuudha. Maaliif nuyitu harka wal qabatee waldaa kiristaanaa ijaaree jira jechuudha. Waaqayyo kanatti gammada. Biyyis akkasuma taati. Kanaaf mee dhaabbadhaatii jireenya keessan of qoraa ilaalaa. Ani sirriidhaa laata? Deemsi koo sirriidhaa laata? Maalan godhee laata? Maalan balleessee jira laata? Wantan balleessee ta'e nan baradhaa jiraate of qopheessaa. Nan deebi'aatii na deebiseedhaa. Nan gorfamaa na gorsi jedhaa. Isa hundumaa danda'u immoo haadha manoota keessan Waaqayyo isiniif kennee wajjiniin fuula Waaqayyoo dura jilgeenfadhaa. Isin walii wajjin yoo jilgeenfattani Waaqayyo isin gidduu jira. Sababni isaa funyoon micciirraa 3 tolee Waaqayyo gidduu waan jiruuf bara baraan hin citu. Wanta ta'e warra akkasii Waaqayyotu gidduu jira kadhata isaanii dhagaa. Kana yeroo darbe dubbanneerra. Kanaafuu irra deebi'een jedhaa walii wajjin Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoof fuula keessa fuula Waaqayyooti deebisaa. Dhiifama gaafadhaa waan gootaniif waan hin beekne immoo gaafadhaa irraa baruudhaaf. Waaqayyoon immoo ijoollee keessan kadhadhaa. Ijoollee keessanii Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo eebba dachaas ni dabala. Yoo kun hin ta'e mana hin diigamne mana bara baraan dhaabatu Waaqayyo kanatti ulfaatu kan Waaqayyo isin keessaa baasu ijoolleen keessan illee eebba ta'anii hafu. Kanammoo Waaqayyo hin godha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf akka kanatti na dhaggeeffachuu keessaniif baay'een guddaa isin galateeffadhaa. Tokko kaaftanii amma 8tti barumsa walii wajjin barataa turre kana wajjin ilaaluu keessaniif baay'een guddaa isin galateeffadhaa. Kitaaba Jireenya Maatii Kristaanaaf adeemsa gaa'ilaa jedhu immoo lafa argattanitti yoo argattan bitadhaatii dubbisaa. Jechooti kun achi keessaas kan hin fudhadheen qaba. Kanumarra dhaabatee jira yoo dubbiftanii irraa baay'ee barachuu dandeessu kan jedhu amantii qaba. Gooftaan isin haa eebbisu bakka jirtan maratti. Egaan Waaqayyoon isiniif kadhadheetan sagantaa kana asuma irratti golobaa yeroo Waaqayyo nuu kenne kanaaf maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hallelujah. Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, jabaa waan hundumaa, gargaaraa abbaa keenya gooftaa keenya Yesus Kristos galanniif oqubaan baraa hamma bara baraatti siif haa ta'u. Arrammoo yaa Waaqayyoo akka kanatti aniif obbolooti koo raadiyoo kana jalatti sagalee kana warri dhagaa jirru haala garaagaraa keessa jiraannee warri dhagaa jirru ati sagalee kana nuuf qopheessitee karaa ittiin deeminee mana keenya bultii keenya maatii keenya ijaarru karaa ittiin deebinee dhaabannee sagalee kee hubannu eenyummaa kee hubannu waan nu barsiifteef maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanniif oqubaan siif haa ta'u. Sin galateeffadha yaa Waaqayyoo. Anis dadhabaan garbichi kee maqaa kee fudheen fuula kee duratti dhiyaadhee atis na gargaartee kutoota amma kana gidduutti dubbii sagalee kan akkan dubbadhu waan gooteef baay'een si galateeffadha. Galanni siif haa ta'u. Dubbiin kun akkasumatti dubbatamee sagaleen kun akkasumatti darbee akka namni yaa Waaqayyoo darbee hojii akka inni hojjetu yaa Waaqayyoo lafa madaan kun jiru dhaqee akka inni fayyisu lafa hir'uun jiru dhaqee akka inni guutu lafa yaa Waaqayyoo yaaddoon jiru dhaqee akka inni yaaddoo keessaa baasu jaalala kee fedha keenaaf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin sin kadhadha har'a yaa Waaqayyoo. Maatiin garaa wal dhabanii waanuma xixiqqoodhaan waanuma lakkoofsan guunnee yaa Waaqayyo garaa wal dhabanii diinni gidduu isaanii galee isaan lamaan garaa gara baasee maatiin wal dur wal jaallatan waliif ho'an wal barbaadan waliif gaddan waliif hiran yaa Waaqayyoo garaa gara taa'u. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin diinni isaan garaa gara baasee hammina gidduu isaanii kan dhaabee obsa gidduu isaaniitii kan fudhatee jaalala gidduu isaaniitii kan fudhatee of tuulummaa gidduu isaanii kan kaa'ee hafuurri diinaa har'a maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin gidduu isaaniitii kan qarxam jedhe haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoosiin kan buqqa'e haa ta'u.
nan buqqisa maqaa gooftaa Yesuusiin kan buqqa'e haa ta'u. Nan gombisa maqaa Yesuusiin kan gomba'e haa ta'u. Kan gombifame haa ta'u maqaa Yesuusiin nan gombisa. Sagalee isaas ergee isaan fayyisees boolla du'aa keessaas isaan kaasee jedhamee akkuma barraa'e yaa Waaqayyo. Sagaleen kee dhugaadha. Sagalee kee ergitee amma yeroo kana yaa Waaqayyo maatii garaa wal dhabee jiru. Kan aaree bakka garaa garaatti suuqatti galee kan walitti ciniinnataa jiru. Kan walitti gaddaa jiru. Kan adda adda ba'ee jiru. Kan yaa Waaqayyo diinni garaa gara facaasee ijoolleen bakka garaa garaa maatiin garaa gara kan isaan jira akka isaan jiraatan godhee jiru. Waldaa kiristaanaa diiguudhaaf kan dhufe. Saba Waaqayyoo bittimsuudhaaf kan dhufe. Waaqayyoon gaddisiisuudhaaf kan dhufe. Sabi Waaqayyoo gaddee Waaqayyoo garaansaas hin gammada hin jennu warri akkasii akka gaddan kan godhuudhaaf dhufe. Hafuurri hamaan, hafuurri diinaa, hafuurri bara kanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gidduu keenyaa kan hunqutaa'e haa ta'u. Kan gombifame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Saba kanarraa maqaa Yesuusiin kan buqqa'e haa ta'u. Kan buqqa'e haa ta'u. Kan buqqa'e haa ta'u. Nan buqqisaa buqqa'u maqaa Yesuusiin. Kan buqqa'e haa ta'u maqaa Yesuusiin nan buqqisa. Maatiin garaa gara bahee walitti deebi'an. Wal barbaadanii haa dhufan. Walii bilbilanii wal gaafatan. Maqaa gooftaa Yesuusiin manni diigame deebi'ee ijaaru. Maqaa Yesuusiin manni diigame deebi'ee ijaaramu. Ijaaramu har'a maqaa gooftaa Yesuusiin. Maatiin garaa gara faca'ee walitti deebi'u maqaa Yesuusiin. Kan immoo yaa Waaqayyo kan wal shakkaa jiru. Kan wal amanuu dadhabee jiru. Kan wal sodaataa jiru. Kan yaa Waaqayyo deebi'ee garaa wal dhuffatee jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin ati gidduu galtee hamaa gidduu isaaniitii buqqisi. Diina gidduu isaaniitii buqqisi. Kan isaan diiguudhaaf qophaa'e kan buqqa'e haa ta'u. Kan mana isaanii diigaa jiru kan diigame haa ta'u. Kan bultii isaanii diigaa jiru kan diigame haa ta'u. Waaqayyo abbaatti dabartee mana kan akka ijaartu. Saba kan akkati ijaartu. Waldaa keetiif akka qopheessitu. Mootummaa keetiif akkati qopheessitu. Jaalala kee fedha kee haa ta'u. Laya gooftaa sin kadhadhaa garbichi kee. Na kadhadhaa jette malee yaa gooftaa na dirqisiisaan jenne. Si kadhanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Aboon dukkanaa ammayyuu isaan irratti hin bu'in. Hamaan isaan irratti hin bu'in. Diinni maqaa Yesuusiin haqaanamu. Har'a ulfinni kee haa mul'atu. Sabi kee haa fayyu. Jireenya bara baraatiif nama hundumaa akka teeddu. Sagaleen kun immoo dhaqee yaa Waaqayyo laphee isaaniitti dubbatamee laphee isaaniitiin fayyina akka argatan jaalala kee fedha kee naaf ta'u. Kan ammoo hin gootaa ulfaadhu. Waaqa irratti lafa irratti ulfinni siif ta'u. Waan na dhageesseef sin galateeffadha. Yaa Waaqayyo waan nu gammachiiftuuf galanni siif ta'u. Mana dhaabatu yeroo arginu bultii deebi'ee dhaabatu waan arginuuf galanni siif ta'u. Saba yaa Waaqayyo ijoollee garaa gara faca'anii jira waan walitti sassaabbamaniif galanni siif ta'u. Waan haaraa gootaa ulfinni siif ta'u. Ati guddaadhaa ulfaadhu. Qulqulluuf tola maqaa keessa jaallatamaa ta'e kadhata keenya immoo karaa solowaatti dabalii naaf fudhadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos jaallatamaa ta'e. Ameen. Ilame, sifama abdiin jiraaye, abdiin jira, abdiin jira. Sifama abdiin jiraaye, ogeessa sirrii waaqaa kan du'aa jira godhu, kan madaaribuuf galee harka isaa suphee hodhuu. Dhukkuba keefin bo'in gooftaa harka jira hiikisa. Daawwaa dhugaan isuma harkisaa si fayyisa. Sifama abdiin jira, abdiin jira, abdiin jira. Sifama abdiin jira. Ilame, ilame, ilame. Sifama abdiin jira. Siume sin dadhabu dinkin si jiraachisa. Abdii kee gogee jiisee hidda jitee lachisa. Miinaan waaqaa si soora ruukee harka isaan guuta. Kunoodhuma kee miti boreebbat ba'uuf jirta. Sifama abdiin jira, abdiin jira, abdiin jira.
Sifama abdiin jiraaye. Kun reediyoo Warra Wangeelaati sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanaan isiniif yeroo eebbaa qabaadha. Waaki firrin injiru gutuudhuma mannisa hafala farraadisi abdii goradhu isa burqa harasif baasa madda rakkoo keen qorsa abdii jiraataa deeste godaansaan maaliif duuta sifama abdiin jiraaye. Ilame, ilame, ilame. Sifama abdiin jiraaye. Furmaata fooniif lubbuu wangeela harkatti baatte. Bakkee keessa maajoortaa hiikaafala walaalte. Kaakuu arjaasteen deemiin baqattee rakkoof dhibbu. Dhaloota tabdii labsii waaqayyoon omtuun ni buu. Utuu waaqayyoon qabnaa deebinee hin ijaaramnaa nuuf galaa boojuun badee hin gammadaa garaan keenya gaddee nuuf ammayyuu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwtevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin